TV. Jira jirtu jecha kan dhiiraaf shamara daa'imman muguddoon hojjetaaf daldalaan dhaloonni qubeedhaa barattoonnis jira daandii milkaa'inaa kan qabattan karaa yoomiyyuu hin dhabinaa tokkummaaf jaalala manas ta'e alaan gurraanis caqasaa ijaanis ilaalaa walaloo gabaabduu boorsituu sammuu qabadheen dhiyaadhe hundumti keessanuu maali laataal mata dureenis harki garri caalu kan hin beekne hin jiru boonsaa TV'n maal akka dubbattu irraa dhageessanii obsaan na caqasaa dhaamsa qootanii dubbachuufis tola kan seseenu godhaa boonsaa TV jedha moggaasni nu laala teknooloojii ammaa kalaqa haaraa irra kan hundaa'e ajab maashaallah yuutuubiin banamee qilleensarraas jira sabiskiraayib sheer laayikii waan biraa ilaaleen maxxanfate jecha teknooloojii ittunuu moggaas jedhe boonsaa TV eessa maddiisii dhiiroo ingilizii kan hin beekne hin jiru afaan ingiliffaan kan barraa'e TV'n meeshaalee ammayyaa kan dhufe dhiyeenya ijaanis ilaalaa sagalees dhageenya jecha dinqisiisaa TV maxxanfate fayyadamaan bishaa Ibroodha jedhama maqaan abbaa isaa godilleen arsii aanaa shanan kooluu xulluu qaraaruudha iddoon dhaloota isaa kan ittiin beekamu ispoortii hojiinsaa YouTube jala seentee boonsaa TV jettu argachuu dandeessa ajab kennaa haqaa yoo laalu akkaataa raajiin kan guutame rifeensi mataasaa dhiiraadha moo dhalaan shakkii keessi galcha ijaallalteen quuftuu kallattee abraniin qilleensi roraasaa kalaqa sammuuttis ni kenneef badhaasa meeshaa teknooloojii viidiyoo mataasaa diraamaa hojjetee yuutuubiin gadhiisaa buufatee ilaala sabaaf sablammoonni biyya alaaf keessaa bashannana sammuu kan argattan namuu laayik godhuu qabdan boonsaa TV yoomuu kan harkeef kan harkin hojii isaa dandeetti yeroo dheeraan dura barsiisuu jammare shaakala ispoortii magaalaa Awwadaa Harargee keessatti saaboon boonsaa biroo iddoo adda addaatti harkatee beekamti gosti ispoortiitis ITF jalqabaaf kan dhufte biyya Kooriyaatti kaayyoonsi jaalalaa galmisii fayyaafi iddoo baratu jedheeto ispoortii boonsaa TV'n dhufe aanaa shanan kooluu ganda duwwaa tokko safara qoreetti iddoo bashannanaa qabdu miidhagina waajjira poolisii kallattii mirgaatti barsiisuu jammaree xinnaama guddaatti tajaajilli kennuus kan akka sarkasii ispeeshaal kiikii fi barsalfi difeensii teeknikaal aartillee diidama faransii haala salphaa ta'een kan buusu fileksii qaqaamaan guddaasis deebisee salphatti meeqaan meeqa garree araadaa kan ture sijaaraaf jimaan qaama ifugguree sombaaf qaleensaa weeraramaa ture birrii faffacaasuuf kan dirqamaa ture qileewwa boonsaatiif ispoortii ooluuf achi buuteen garre kan argeef kan argin laaxiif paakaan diisaa viidiyoodhaanis ta'e bira dheeyxees tas raandoof yoo dhootee qilleensol deemu shaashaa jedha luuccaan rifeensasaa baadiyyaaf magaalaa kan dhiiraaf shamaraa amantiinis ta'e bifaan garagara sirriitti raawwatu badiidhaaf dhara boonsaa TV'n namuu walqixxummaan laala arraaf kunnu gahaa dhaabee asumaanii yeroo itti aanuuf nu eegaa obsaanii hordoftoota chaanaala keenya boonsaa TV warri taatan hundi keessan walaloo gabaabduu tanatti akka nuuf bohaartan abdii isinirraa qabna yeroo itti aanuuf miidiyaa keenya boonsaa TV kanarratti walaloo guddoo takka qabannee isinii dhiyaachaa jira hangasuu kan jaartii qabu sarkarra kaachaa mallaa isii keessa dhudhungachaa kan jaartiin qabnees obsa fi gadhiisaa atilleen boodara fuudhumaaf teessaa hawaasni keenya hundumtu keessanuu akkaan ammaan tan isiniin jedhe kanatti viidiyoo kana laalaa sabiskiraayib laayik sheer walii godhuun dagatinaa. Let me introduce myself. Name is Ibsasan. Arsii Zone Shanankol Orada. I am in grade 12 student. I hope to see you again sometime. Goodbye. See you. Boonsaa TV subscribe godhuudhaan nu gargaara yookaan nu deeggara.